Nagaa waaqayyo isiniif baay'atu hordoftoota koo yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti guyyaa irras walitti deebinee jirra galanni waaqayyoof haa ta'u namarraa ta'uun iyyuu fedha waaqayyooti. Egaa isa dura jechuudha to gara yaadatti hin darbiin dura namni yoo of jaallate namas jaallata mitiiree waaqayyosi akka mataa keetti nama jaalladhu jedheera. Kanaaf yeroo ammaa gaa qilleensi nuti keessa jirru qilleensa gara qorraati waan ta'eef akkuma koo kana dadarabadhaa uffadhaadha. Waaqaan gariitti of eeguun gaariidha. Sinii galee miti nuti biyya ormaa keessatti ofiif waaqayyoon malee hin qabnu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa gasa kaan funyaan cufee isa kaan immoo sagalee jijjiireeti namni hundumtuu of dedii ta'aa jira jechuudha qilleensa addisii kanaaf. Kanaaf jawaadhaan isiniin jedha waaqayyoonni harka isaa keessaa hundumaa qabu moo nagaa isiniif haa kennu. Egaa guyyaa har'aas jechuudha gaaffiidha marsaa tokkoffaa jechuudha gaaffii keenya gaafannee deebisaas deebisnee jirra. Guyyaa har'aa jechuudha tokko hanga shaniitti bakka duwwaan isinii kenna. Tokko hanga shaniitti bakka duwwaan isinii kenna isa kan filannoon isinii godha. Kanaaf jaalala waaqayyootiin viidiyoo kana like share godhaadha. Akkasuma immoo yeroo mul'ataaf haaraa warri taatanii subscribe godhaa. Nu waliin dubbii sagalee waaqayyoo hirmaadha. Isa biyya lafaa nama moosisu, isa jireenyatti nama geessu dubbii waaqayyoof iddoo laadhaa jabaadhaan isiniin jedha. Maaliif karichi jireenyaa dhugaan isa malee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Maaliif isa kaaniifuu yeroo keenya gumna waan ta'eef Saati 24 keessa yeroo muraasa waaqayyoof kennu yoomiyyuu hin dagatina. Waaqayyo galataa argatu. Isa namni isiniin jedhu caala isa waaqayyo jedhu ta'anii argamuun gaariidha. Kanaaf gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Gaaffii tokkoffaan bakka duwwaadha. Yaaqoob ijoollee meeqa qabaa jedha. Yaaqoob ijoollee meeqa qabaa? Kanaan dura filannoo isaatiin isin gaafadheen ture. Yaaqoob ijoollee meeqa qaba? Gaaffii lammaffaa ijoolleen Nahoomii maatii jechuudha. Ijoolleen Nahoomii maqaan isaanii eenyudha? Gaaffii sadaffaa Daawit mootichi Saa'oliif meeshaa maalii taphachaa ture? Daawit mooticha Saa'oliif meeshaa maalii taphachaa ture jedha. Gaaffii arfaffaa bakka duwwaamadha kunis jechuudha. Tokko hanga shaniitti bakka duwwaan isinii qooda. Gaaffii arfaffaa Abrahaam ijoollee meeqa qaba? Abrahaam ijoollee meeqa qaba? Gaaffii shanaffaa Yesuus Naatiraayiliin eessatti argee jedha. Yesuus Naatiraayiliin eessatti arge? Gaaffii jaaffaa irra geenyee jirra. Gaaffii jaaffaan immoo filannoodha. Gaaffii jaaffaan akkasidha. Yesuus namoota 5,000 kan nyaachise maalidha? A. Maxinoo. B. Maxinoo raacitii hin qabne. C. Qurxummii fi biddeena. D. Foon. Irraan isinii deebi'a. Yesuus namoota 5,000 kan nyaachise maalidha? A. Maxinoo. B. Maxinoo raacitii hin qabne. C. Qurxummii fi biddeena. D. Foon. Deebiinsaa isinuma bira jira. Torbaffaarra geenyeerra. Obboleessi kee eessa jira jennaan inni waaqayyoon sobe eenyudha? Obboleessi kee eessa jira jennaan inni waaqayyoon sobe eenyudha? A. Rubeen. B. Qaayeen. C. Abeel. D. Esaawu. 8ffaarra geenyeerra.
saddeetaffaarra geenyeerra. Ergamtoonni fi duuka buutonni gooftaa guyyaa ayyaana maal jedhamudha kan isaan hafuura qulqulluudhaan guutaman. Ergamtoonni fi duuka buutonni gooftaa guyyaa ayyaana maal jedhamudha kan isaan hafuura qulqulluudhaan guutaman. A. Guyyaa ayyaana cuuphaa. B. Guyyaa ayyaana 50ffaa. C. Guyyaa ayyaana faasigaa. D. Hundi deebiidha. Sagalaffaarra geenyeerra. Sagalaffaarra geenyeerra. Sagalaffaan akkasidha. Halkan walakkaa mana hidhaa keessatti faarfannaadhaan Waaqayyoon kan galateeffatan eenyuuf eenyudha? Halkan walakkaa mana hidhaa keessatti faarfannaadhaan Waaqayyoon kan galateeffatan eenyuuf eenyudha? A. Isxifaanosiif Philiphiyoos. B. Barattoota 12. C. Phexrosiif Yohaannis. D. Phaawulosii fi Sillaas. Eran isinii deebi'a. Halkan walakkaa mana hidhaa keessatti faarfannaadhaan Waaqayyoon kan galateeffatan eenyuuf eenyudha? A. Isxifaanosiif Philiphiyoos. B. Barattoota 12. C. Philiphiyoosii fi Yohaannis. D. Phaawulosii fi Sillaas. Kurnaffaa gaaffii kurnaffaa balbala bidiruu Nohee kan cufe eenyudha jedha. Balbala bidiruu Nohee kan cufe eenyudha? A. Waaqayyo. B. Nohi. C. Bubbee. D. Bishaan badisaa. Gaaffii 11ffaa. Gaaffii 11ffaan akkasidha. Dheekkamsi lammaffaa biyya Gibxii irratti bu'e maal ture? Dheekkamsi lammaffaa biyya Gibxii irratti bu'e maal ture? A. Cabbii abiddaan makame. B. Bishaan dhiigatti. C. Fattee. D. Du'a ijoollee hangafootaa. Dheekkamsa lammaffaa biyya Gibxii irratti bu'e jechuudha. A. Cabbii abiddaan makame. B. Bishaan dhiigatti. C. Fattee. D. Du'a ijoollee hangafootaa. Kudha tokkoffaa. Dhiifama 12ffaarra geenyeerra. Namni inni jalqaba aarsaan isaa Waaqayyo biratti fudhatama argate eenyudha? Namni inni jalqaba aarsaa isaa Waaqayyo biratti fudhatama argate eenyudha? A. Abrahaam. B. Qaayin. C. Iftaalem. D. Abeel. Gaaffittaanu hafuurri Eeliyaas dachaa lama ta'ee kan irra bu'e eenyurratti? Hafuurri Eeliyaas dachaa lama ta'ee kan irra bu'e eenyurratti? A. Hosiyaa. C. Elsaayi. Dhiifama. B. Elsaayi. C. Giyaas. D. Nahimiyaa. Gaaffii dhumaa. Maqaan Saaraa inni duraa eenyudha? Maqaan Saaraa inni duraa eenyudha? A. Saphiiraa. B.
liyaa, caa saphaaraa. Saphiiraaf saphaaraan garaagara. Okay. Daa sooraa. Gaaffiin keenya guyyaarraa kana fakkaata. Hanga 13tti kan inni isinii baase. Egaa tokko hanga 5 bakka duwwaadha. Inni kan filannoodha. Baay'een keessan akka irratti hojjetaa jirtanii nan argasi. Akkasuma immoo warri hamma dhumaatti dhaggeeffachuu baataniyyuu gaaffii tokko haga lama qofaatti dhaggeeffattanii isumallee deebisaa. Isinii galee malee akkasumatti yaaduma gaaffiif deebiirra adda ta'e laattanii baay'inaadha. Inni guddaan komentii caalaa ofii keessanii hagaman beeka, hagaman sammuutti qaba'ee jira jettanii of madaaluun isa kanadha. Kan itti gammadamus, kan isin jabeessus. Iddoo isinitti dhibees macaafa qulqulluu waxxanii dubbifachuu dandeessu jechuudha. Kuni orkaan qabu. Kun hafuura ofii walii guddisuudha malee qabxiitti sadarkaa kilaasirraa kiraasiitti darbamu miti. Kanaafuu jabaadhaa. Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa.